Ashama harka fuune isiniin jecha Oromoo koo maraatuun keessan deebitee isinii dhufteetti. Ani viidiyoo kana hunda laalee jechuudha. Eedal kan argaa dhiira Oromoo keenya, argaa dhiira Oromoo keenyaa jechuudha. Dhiira Oromoo keenyaatti heerumee dhiira Oromoo keenyaa wajjin bultii ijaarrachuutti jechuudha. Shafaafaa jechuudha. Wallahi lazim shafaafaa waan numa takka jechuudha. Waan numa takka waan takka kan hin qabne biyya shafaafaa biyya ta'ee biyya hojjetatutti galee heerumuu naa wayya jechuudha. Waan ruuza nyaattee biyya rabaa keessa jechuudha. Kan maalummaa ishee hin beekne jechuudha. Kan ilkaan see beektee borroo shanne jechuudha. Kan dhanna see utoon dhiqateen galtee miiseen jarratti gadi baatu jechuudha nama waraabuutti. Isinii warri dhalaan jechuudha. Of sattaradha. Akka kanattiin viidiyoo namatti nagarsiisin qaama keessan nama sin janajjanina. Kana utuu Maammadoo si waraabu utuu argitanii ilkaan isaan borroshatu dhanna isaan niqatu hajaa kana si waraaba waan amma keessanii geenyetuyyuu gattaa'ee si waraaba jechuudha. Isinii mataan qina qaba. Amma Maammadootti muru kana hunda dhiira tokko naa erga jechuudha. Garuu ani isinitti muru. Amma Maammadootti muru. Anfaaxeetti muru. Sila kana hundatti kan kau mala natti kanariya na qaman qabumo a'udhu billahi an qama kooti bu'ennan na dokko bon kan ndoo makka qama ko balleessu mititi ya ummata keenya ya ummata sammuu bada ya ummata ashabin qabne jechuudha ummanni online kanarra ati yaa shamara kan jira kana keessa qaman qabne yoo jiraatte of eeggadhu kana booddee Maammadoo miisenjarii Maammadoo maraataa hin janajjanin sitta afuuti gali maraataa biyyaatti gali. Yaa jamaa awwaanan jedhu sin qabu viidiyoo kana hundayyuu na bukkee jira. Abbaan kana obboleetti keessaa qabaattan obboleetti keessan gorfadhaa. Footoo kana keessa obboleetti keessan barbaada. In dhabamtu wanna ta'e. Ashama harka fuune hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyoon nabaatu akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaan nagaa kootii asiniin jecha har'amoo viidiyoo tokko walitti deebinee jira hangadumaa tolintaan affeerraa kootii akkasuma warroonni chaanaala kiyya afaaraa taata sabskraayibii gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Har'a maal qabattee dhufte moo jechuun keessan oolu akkuma viidiyoo dura buleetin keenya tokko dabarsite irratti hubachaa jirtan irratti dhaggeeffattan irratti anis yaada dabalataa kenna jedheetiin yaa dhufe jechuudha. Gara keessanii innis maalidhaayyuu yeroo baay'ee nuti maal akka ta'e hin beeknu itiin shamarranii kuni of baruu dadhabna. Ofis hin beeknu. Eessa akka baanas hin beeknu, eessa akka ga'uuf deemnullee hin beeknu. Bakka yeroo hundumaa of wallaala jechuudha. Yeroo namni gorsallee waan nu gorsu hin dhaggeeffannu sirriitti jechuudha. Maaliif namni miidiyaa fayyadamuu waa irraa barachuudhaaf malee akkanumaan miidiyaa kan fayyadamanii namoota tokko kanuma akkanaan kunoo maqaa namaa balleessanii shamara maqaa namaa balleessitu dhiira maqaa namaa balleessu jechuudha. Innaa wanti deemaa jiru ammallee waan bakka anna jibbisiise jechuudha. Dhugaa bakka viidiyoo ara maali ijoollee ban xayyiba viidiyoo waraabdu maleen ta'u silaa baala gooftanii silaa waan haraamaa kana hojjechuu barattanii maaliidhaaf viidiyoo waraabdu? Viidiyoo maaliidhaaf waraabdu? Akkuma suuraa irratti ijoollee duratti argaa jirtan irratti ijoolleen kun hundi isaanii jechuudha. Warroota viidiyoon isaanii nu bira jiru jettee mucayyoon kun gabaasteerti jechuudha. Dhugaa na jibbisiise dhugaa dubbachuudhaaf. Are maaloo safuu eeggadhaa dhugaa waaqayyoo mee maaloo ijoollee safuu kana eeggachuu yaada. Maal siin jedha maatiin kee yoo viidiyoo keessan arge maal siin jedha obboleessi kee yoo viidiyoo san arge ara obboleettiin kee maatiin kee haati kee abbaan kee hoos erge maal siin jedha maa baala gooftuu ndi galaa heerumaa ofirraa dhugaa rabbii galaa heerumaa warri heeruma barbaadanii lakkii nuti waan akkasii jettanii akkas maraachaa jirtani galaa ofirraa heerumaa dhugaa rabbii jechuudha. Maali kun maqaa nu balleessite shamara yoo jedhamu bakkuma tokkotti nu qabu malee garagaraa mute jechuudha. Keessaa shamarran biyya alaa yoo jedhan hunduma keenya jechuudha. Walitti nu qabu. Kanaaf gaariinis badaanisuma jira. Ta'ullee of baruu dadhabde warroon amma akkasii waan akkasii hojjechaa jirtan waan haraamii dalagaa jirtan jechuudha. Maali yoo heerumtee abbaa manaa kee wajjin bulte hoo maali kun viidiyoo waraabdan maleen ta'u viidiyoo nama argitan maleen ta'u wanti viidiyoo si ergisiisu maalidhan sababbiin viidiyoo ergitu maalidha maaliif viidiyoo erguu fiidda maaliif viidiyoo waraabuu fiidda ara sheemidha kuni dhugaa keessattuu ijoolluma ani bakka kaayyoo hin qabne jechuudha kaayyoo kan hin qabne karoora kan hin qabnetu waan akkasii dalaga jechuudha
Maaliif osoo kaayyoo qabaattee eessan gahaa ni akkasuma immoo safuu osoo qabaattee boru safuu kanaan cabsee eessan dhaqa jettee akkasitti yaaduu qabda jechuudha. Garuu nama akkasiitii miti. Hundi keessanuu jechuudha. Hundi jechuun immoo shamara kaayyoo hin qabne hin jedhe malee shamarri kaayyoo qabdu hedduutu jira. Kan tattaafatu hedduutu jira. Dhugaa miidiyaa kanarra hedduu jijjiiru ijoolleen tattaafatan baay'ee guddinaaf kan deeman hedduutu jira jechuudha. Wantoota garaagaraa hojjetanii of guddisuudhaaf kallattii hedduun kan waan godhatanii godhachuu yaadan tokko of sirreessan jechuudha. Innaa abdiisaanis innaa ijoolleen akkasii immoo warri waan akkasii hojjetan of eegaa. Warri gaarii hojjetan akkuma gaarummaa keessatti itti fufaa. Warri immoo waan badaa waan zinaa hojjechaa jirtan irraa of qusadhaa isiniin jedha. Viidiyoon keessa walii gadi fiigaara. Miidiyaa gubbaa walii gadi fiigaara. Kun gaafa maatiin kee argu atis maal jetta amilee maalitiin biyya keessatti galta? Amilee maalitiin obbo hiriyoota kee bira dhaabatta? Amilee maalitiin miidiyaa fayyadamuu deemta tanaan dura jechuudha. Innaa baay'ee namaas dhallabu yeroo tokko jechuudha. Gaafa sin gorsanii waan ati maalitti beekta kan ofiituun beektu kan ummaatiin jechuudha. Of beennanuu nama tokko gorsa. Ani fakkeenya ofii kiyya of beennanen waa'ee shamara takkaa haasa'uu deema yookiin waa'ee shamarroota keenya haasa'uu deema. Maaliif ofan beeka kaayyoon baheefan beeka karooran baheefan beeka iddoon ga'uuf deemuun beeka. Baqa maaliif heeruma yoo ta'e heeruma dhabnee muti kan biyyaa baane waan akkasiitiif biyyaa baane muti dhiira dhabnee biyyaa baane muti. Dalagannee of jijjiirree maatii keenya jijjiirra jennee hiriyoota keenya biraa barumsa gannee kaanee baanee jechuudha yoo kasinii galu ta'e. Erga kaanee baanee immoo kaayyoo keenya san galmaan ga'uu qabna siniin jedha obboloota koo. Galmaan ga'uu yaada wanta baatanii beekaa eessan jira jedhaatiif gaafadha mallattoo gaafii ofitti kaa'a. Innaa kanaafiyyuu waan baataniif beekuu qabdu siniin jedha shamara kooyi waanuma hundumaafiyyuu waan hin taane irraa of qusachuu yaadaa isiniin jedha. Ilmi namaa eeyyen fedhii hin dhabu garuu ka obsuu qabdan malee biyya ormaa keessatti viidiyoo waraabdanii dhiiratti ergitanii viidiyoo waraabdanii akka hin taane taatanii waan hin taane gootanii yoo jettani booda dhibee irra sin buutu ofii keessanii jechuudha. Deebitanii immoo amileen keessanii sin tuqama jechuudha. Nama keessallee deemuu hin dandeessan gaafa viidiyoon keessan gadi ba'e jechuudha. Amma ijoollee viidiyoon gadi ba'e kana ani maal akka isaan jedhan hin beeku gaafa biyya galanii namni gaafa nama arguun hin oolu kaa nama keessa jirta akka biyya arabaa kanaa miti namni keenya walii gaddeeman wal argaa garuu gaafa san maal akkasi jettu garuu maal akka isaan jedhan baay'ee na ajaa'iba jechuudha. Maaliif isuma saalfachaa fi jira amma viidiyoo ba'eerrallee wanta maal jechuun hamilee namaa hin caba xiqqoo dhugaa rabbi hamilee nama baay'ee keessa laphee namaa caba jechuudha. Kana maaliif baqa gocha waan hin taane jechuudha. Garuu ilmi namaa dogongortus viidiyoon kee walii gadi deemee maqaan kee sirraa hin hafuu jechuudha. Bar atamma dogongoruun kee hin dogongorta ilma namaa ta'ee kan dogongorran jiru garuu maqaatu sirraan oolle maqaatu waan hin taane si yaamama jechuudha. Inni kanaafuu wanta akkasirraa qusadhaa waan baataniif hojjedhaa dalagadhaatii biyya keessanitti galuu yaada malee waan haraamii kanarraa guraa isin jedha obboloota koo akka kootitti akka obboleetti takkaatti. Dhaamsi kiyya isa kanaadha. Micayyoon amma maal jettee warroota kana keessaa viidiyoo hunda isaa argeetiin jira jette warra suuraa amma yeroo duraa viidiyoo duraa irratti ilaaltan irratti hunda isaa argee jira garuu maal akka isaan jedhan hin beeku akkasuma dhiirota illee na jibbisiisetti dhuguma dhiirri tokko illee baay'ee nama gaarii miti jechuudha. Hunduma gaarii siin fakkaata inni yoo viidiyoo sii kufee sitti fakkaachuu danda'a garuu inni sobee hanguma viidiyoo keessarraa fudhatutti viidiyoo keessarraa fudhatee gaafa ati qarshii ergisiin jedha gaafa ati qarshii ergine viidiyoo san gadi baasaa jechuudha. Faayidaa isaa akkasii si miidhuuf malee wanta si gammachiisuuf yookiin viidiyoo ergitee si gammachiisuuf miti. Osoo wal bira jiraattee wal gammachiista malee gaafa moo onlaayinii irra namni tokko akkamitti akka gammadu san hin beeku jechuudha. Waaqayyo haa beeku haraamidhas kuni jechuudha. Waan hin taane jechuudha waan gaarii miti. Kanaaf viidiyoota kanallee dhiisaa ofirraa waan baataniif kaayyoo baataniif karoora baataniif dalagachuuf waan ta'eef isa yaada maal godhannee gallaa akkamitti dalagannee gallaa gara biyya keenyaa jettanii yaaduu qabdu. Baqa kana ofirraa dhiisa waan haraamii kana ofirraa dhiisa. Amantuma kamuu keessattuu waan kana hin jaalatu. Maaliif haati manaa takkaa fi abbaa manaa tokkuma waan ta'eef isaan lama wal qabachuudha. Isaan gaafa san waan beete yoo ta'e iyyuu inni yoo viidiyoo mayyuu si waraabee dhirsa keeti jechuudha. Garuu immoo gaafa dhiira bira jiraattee illee viidiyoo si waraabee giddiidhaan ta'e
Hunnaan ilma dhiirati hunnaa si waraabedha. Gaafati immoo waraabdee ofii keetii ergitee fi maal jedhama kun? Gaafii guddaadha dhugaa Rabbii dubbachuuf. Kanaafiyyuu of qoxxobuu yaadaa isiniin jedha obboloota koo sirriitti keessatti of qoxxobuu yaadaa. Bakka eessan jira maalaan hojjedha? Eessaa hin dhufe? Maaltu na gochuu barbaachisa? Miidiyaa kanarraa maalan barachuu barbaada? Maal hojjechuu barbaada miidiyaa kana gubbaatti? Jettee yaada akkasii ofii kennuu qabda malee nama waan akkasii yaaduu qabda malee waan hin taane waan safuu cabse yaadina jechuudha. Nama biratti sin jibbamta waaqayyo biratti illee hin jibbamta jechuudha. Namni haraama dalagee hin beektane amantuma kamuu keessattuu hin jira jechuudha. Kanaafiyyuu waan gaarii dalagaa, waan gaarii hojjedhu, waan ati boru qabattee addunyaa kanarraa deemtu waan gaarii hojjedhuuti darbi jechuudha. Fuuldura kiyya maaltu jira? Har'a mana lafa kanarratti, jireenyi lafa kanarratti lafti tunirraa gamoo hin jiraannu ergisaadha. Mana ergisaa harratti waan akkasii hojjechuun nama jibbisiisa jechuudha. Akkasii warroonni chaanaala kee afaaraa